الله تبارك وتعالى رحمة ربيتين سجنتا قبادو تنخيستي يا ربي فريه سومني مالي سومنا يوم هدتوك أمنا أكمي سومنوك أمنا وانجو نمني سومنوك أبو مال الرأف إيوك أبا مالتو سومنا نمرابل ليس وانجو في سومني خينيا فياته داف سومني خينيا ربي برتلك إبل ترقتو داف مال قوتا تشوك أمنا مال قوتا تشوك أمنا وانجو رتي إن شاء الله خاني درسي ولي خاني نتاناجو duraan dursee namni tokko yani shuruuxu wujuubi sawmi khamsatun jaan soomanni namarratti wajjabuudhaaf duraan dursee waa shantu ilma namaa barbaachisaa jaan tan duraa al-islaamu al-buluugu العقل سرت نجل ديميكا القدرة عليه سي كلامتي النية يعني النية اللي نسنجلن سنتو انقطاع دم الحيض أو انقطاع دم النفاس ولي كلامي التمييز ولي قال لي على كل حال نمني توكو سومن وداف واجبة سومني إرتي نمني وجبو والرؤوتا وانتوتا أما دبني خنا قباتشوكو دران درسي الإسلام جنة توكو خدرا الإسلام لما فان نمني توكو درا إسلامته لما فان نمني توكو درا إيجا إسلامته بودا دائمته أبولا درجيسته تكامو ملتون نمني توكو جهيج رجتشو مالجهو عمري درججوما يعني وأدام بافتشو وان قرتي فكينيا دائما فكينيا فاجن نوتي عمري شني عمري جها يو تيه يرتي وجب هاجا إني عمري خدا أفر خدا شنتوتي قرومو عمري ميكاتي أكا إني بلغيتو مرتيسا راماس فكينيا فكما كاميركا جرو خانتي جولين غري أما تخدان تكتي خدا لما توني بلغتي yoo isiin ballagdee nyaatarraa obsuu dandeesse fakkeenyaaf rakkoo adda addaatiif kashiin saaxille humna isiitti madaallii humna isii irratti ilaalanii haadhaa fi abbaan yeroo sanitti akka soomanu keessattuu waggaa 7 eegalanii soomana leenjii kennuuf hin barbaachisaa fakkeenyaaf faxara dhoowwanii laaqana irratti akka furu guyyaa cinaafa akka soomanu guyyaa tokko soomanee guyyaa tokko akka nyaatu guyyaa tokko nyaatee guyyaa tokko akka sooman leenjii akkana haga waggaa 10 kananiif 10 gizee geemmoo at least humna isaatis ilaalanii bilchinsa isaatis ilaalanii isii ilaalanii yoo danda'e guyyaa 5 guyyaa 10 faa soomanu guyyaa 15 faa soomanu eegas booda haga inni wal barateen wal fudhatuun 14 15 teetti gaafa ballaqeetti maashaallah naam ballaquu qabaa jaan jechuudha alamada نعم سدفة ولا يجب الصوم على مجنون نما مرات الرتي نما عقل نساء هنجر الرتي صومني واجبا متي صومني إن الرتي واجبا يسنجان و نما شنا خنا كمان دوچو توكو إسلامته لما فا بلغوا سدفة عقل نساء نجيته مراته أبو نما سمون نساء فياك أبدو تهو كبا مرات الرتي سلانني سومنني توكل ليون جمجور مالف وني الرتي بريفا منجور مراتها تفرطها ماجو هايا أماس ولا يجب الصوم
أداء على مريض يعجز عنه ولا على مسافر. هايا نما فيان كمني نما أكبستا نما سومنو هندن ديني أكب أدادا تيف خنسات إلمو سومنو ساتف يو إيبي أداتي فخنسات إلمو يوتي تكامو إيبي سن إيبي رافيو هندن ديني يوتي أمري ساقوتو دكتوري سومنو إساتي نمني خون غاقاما ركو أدادراني غاجي إيه مرتيسي يوتي نمني خوني سومنون إسراتي واجبامتي namni dhibeen isa daangeessitu yoo ta'e fakkeenyaaf soomanuudhaaf ati dhibee adda addaatiif rakkoo adda addaatiif kan saaxilamtu yoo taate soomanuu dhabuutu sirratti barbaachisaadha jechuudha. Afreessaan walaa calaa musaafirin nama gartee imaltaawaa biyya keessa hin jirre nama imalarra jiru fakkeenyaaf guyyaa soomanaa kanaati karaa jirta soomanni sirratti waajibaa miti yeroo biyya itti dhayxu san imalarraa biyya san takkaa qubattee takkaa biyya san irraa galte booda soomanuu dandeessa. Garuu yoo soomanuu barbaadde hoo mirga guutuu qabda. Yoo soomanuu barbaadde mirga guutuu qabda. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaarraa gara Keeniyaa deemta. Itoophiyaarraa gara Keeniyaa deemuun yoo akkam xiqqaate xayyaaraan sa'a 2 fi sa'a 3. Yoo makiinaadhaan deemte maybe guyyaa 2 fi 3 siraa fudhachuu mala. Guyyoota haga karaa deemtuu kana soomanuun sirratti waajibaa miti. Yoo ati ofii keetii lakkii beelaa fi dheebuus cinqii imalarra naqunnamtu baadhachuun danda'a. Ani lakkii du'aaf hin saaxilamu dhibeef hin saaxilamu nin danda'a jettee dheebuu fi aduu baadhachuu dandeesse mirgatti qabde yoo soomanuu barbaadde. Laakiin shari'aan islaamaa rukhsaa sii gootee jirti. Rabbiin akkuma waajiba isaati nuti guuttannee rabbiidhaan gabbaruu jaalannutti akkasuma wantoota rukhsaa hayyama nuu godhellee hayyama saniif fayyadamnee sunilleen ibaadarraa lakkaawama waan rabbi nu laafise ifirra laafisu. Waan rabbi jabeessaa nuun jee jabeessuu rabbi ni jaalata. Waan rabbi laafisaa nuun jee laafisu illee akkasuma jaalata rabbi subhaanahu wa ta'ala. Ifirra laafise jechuudha. Garuu gaa beekaa soomana diddaadhaaf haatee beekaa yeroo soomanaa kana beekaa imaluu fa'a niyyaatee rabbi ilaala si qoqa waa beeki. Hayyeegaa amma waa meeqa dubbanne tokko islaamummaadha dubbanne namni tokko musliima ta'uudha. Lammaffaa daa'imaa ta'uu dhabuudha namni tokko soomana irratti waajiba godhu. Sadaffaa namni tokko maraataa ta'uu dhabu aqliin isaa nagee ta'uu qabdi. Waddaan nama waan adda hubatee waddaan baaf ta'uu qaba. Afreessaan namni sun fayyaa ta'uu qaba jenne. Shaneessaan musaafira ta'uu dhabuudha. Maaliif faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayyaamin ukhar. Namni isinirraa dhukkubsataa ta'ee fi imaltaawaa ta'ee soomana gartee lakkaawatee haga isa hin soomanin san yeroo dandeetti kafaluu danda'a. Amma ramadaana keessa osoo seensa ramadaanaa ta'u ramadaana keessa yoo dhukkubsatte yoo guyyaa 5 dhukkubsatte yoo hospitaala ciiste soomanuun sirra hin jiru haga dhukkuba sanirraa fayyitutti. Yoo dhukkuba sanii waliin soomanuun ka doktorrilleen rakkoon qabu dhukkubaaf sin saaxilu. Amma fakkeenyaaf namoota gargar immoo sukkara qabu jira. Yoo guyyaa kana guutuu beelaan oole sukkarri takka itti ka'uu takka ammoo irraa gad bu'u. Takka sukkaraa gabbu'a takka sukkaraa tolkaa. Maal godhuu qaba? Yoo dhugaadhaan dhukkubaaf kan saaxilamu ta'e soomanuu hin qabu. Yoo dandeettiitti qabaate malee. Kanaaf hawwoota keenya abboota keenya warri dhibee sukkaraa dhibee adda addaatiin miidhamaa jirtan yoo soomanuudhaan dhibeen sun isinitti hammaatu ta'e shari'aan islaamaa soomanuu dhabuu karaa isinii gootee jirti. Maal gootan? Yoo dhukkuba kanarraa hafiinsi hin jiraanne fayyuun hin jiraanne guyyatti miskiina tokko nyaachistan. Guyyaa isin soomanuu dhabdan san jechuudha. Bultii 30 guutuu yoo hin soomanin dhukkuba sanirraa fayyitanii soomanuun keessan hin kajeelamne yoo ta'e guyyaa 30f guyyaa adda addaa miskiina tokko laaqana takka immoo faxara nyaata nyaachisuu qabdan jechuudha. Walii galee. Naam. Khan khara mahayyi
والحائض والنفساء وليقلامي نمني الرابودا خصومن إرتي وجمني دوبرتي طري لغو يو إيغني جيات تلوفي يرو إيغني تلوفي سنرى صومن الأبو قبدي حاجة إيغا سنرى كل فتوتي صومن إسرتي واجبا ميت دوبرتي إسلاماتك أما واجه جلال توكو إسلامته لنا نسومن داف لما فا بلغونا سدفا مراته دبود أكل إنسان جيته كوتي أفرفا ركوبسته دبود شنفان إملتاوته دبود أنا متوقع سومن الرجوع جبراف جهيسان دوبرتين تك إيجا توري لغو كام جئتنا مدفورا كل تهودا ولكلامي أكسما إيجا أماس إيجا دي سيبودا غيا أفرتمي يرو إسين والمرة جرتوسان ilmoo dhaltee deessee dubartiin guyyaa 40f dhiigaatu irraa yaa haga dhiinii sun irraa dhaabbatu soomanni isirratti dirqamaa miti. Haya amma gaa mee naa barreessaa namni naa waliin jirtan namni tokko soomanuudhaaf waa meeqa guuttachuu qaba? Namni tokko soomanni irratti waajiba ta'uudhaaf waa meeqa? 6 jenne laal. Haya mee himi namni tokko dura soomanuudhaaf maal ta'uu qaba jenne? Islaama ta'uu. Lammaffaa akkam ta'uu qaba? Daa'ima ta'uu dhabuudha. Nama ballaghe takka immoo gahee bakka umrii dargaggummaa qarree takka qeerroo sadi laal tokko islaama ta'uu, lama ballaguu, sadaffaa namni tokko maraataa ta'uu dhabuudha. Maraataa ta'uu dhabuudha. Maraataa irratti soomanni wajjabu. Nama aqliin isaan jirre, nama guyyaan kun isni nama salaasaa addaanuun beeyne, nama ifirra ficcaanuu fi ficcaanuu dhabuusaatuun beeyne, maal niyyatee soomana? Haga inni fayyutti wanni dursu fayyaasaati wal aanuudha. Haya sadii. Afuree isaanii maal jenne? Namni tokko dhukkubsataa ta'uu dhabuudha. Fayyaa nama qabu ta'uu qaba namni tokko soomanuudhaaf jechuun dhibee yoo soomane sababaa soomanuudhaaf itti hin hammaanne ta'uu qaba. Yoo dhukkubsataa ta'ellee soomanuudhaaf dhukkubni kun itti hammaatamoo namni kun du'aaf saaxilamoo akkam ta'a? Kana hunda madaallii keessa kaayuu qaba. Kaan musaafira ta'uu dhabuudha. Nama imalarra jiraachuu dhabuudha. Jaheessaan dubartiin takka dhiiga baatii itti dhufurraa qulqulluu ta'uu haga isin dhiini sun irraa qulqullaa'u soomanni isii irratti waajibaa miti. Soomanuu isin dandeessu haraam. Kaan dubartiin takka eega deessee booda haga dhiini irraa dhaabbatu eega deessee booda guyyaa 40 lakkaawwatu qabdi. Yoo guyyaa 40 duratti irraa dhaabbatee fayyaa taatee soomuu dandeesse. Akkasumatti yoo luuysisuu irraa dhibeen ittiin dhufne taate akkasii jechuudha. Waliigalaami amma isinii galee gaa haya waliigalee na fakkaata mee amma gaa tarree isaamee warri naa waliin turtan waa meeqaan dubbadde namni tokko soomanuudhaaf soomanni irratti wajjabuudhaaf waa meeqa ulaagaa meeqaa guutatuu qaba jenne shuruuxa maa huwa shuruuxu siyaam yoo jenne ma شروط صحة الصوم 6 جنة: الإسلام والعقل التمييز القدرة عليه انقطاع دم الحيض وانقطاع كسمة دم النفاس ولغلامتي أولين جرتني موفيسا برون أرجوبر أيوة ما شاء الله هذا أوروميا بني نعم mee waajahan soomana namni tokko soomanuudhaaf namni dirqamni soomanni irra isa qabatu waajaa qabaachuu qabna inni yaadadhaan raanfatinaa tana. Haya ammaan tana tan lammadatti aanna jechuudha. Namni tokko soomanni mee dura soomana jechuun maal jechuudha? Hiikaan afaan Arabaa تعريف الصيام صومنا يجونو مال جتشو لغة
الإمساك أما سرتنا ولين جرادوها سينكا فدبودا soomana jechuu kana maal jechuutti akka fudhattee jirtus naa himtaa jechuu. Mee dura soomana jechuun maalitti beekame isin? Hiikkaan soomanaa maalitti beektan himaame? Ma'anaan soomanaa maali? Lughatan soomana jechuun afaan Arabaa keessatti akka seer lughaa afaan Arabaa keessatti al-imsaaku ifqabuudha jaan. Gara lugatti gara akka afaan Arabaatti yoo fudhatame soomana jechuun ifqabu jechuun of qabuudha. Walii galame هاي أكا شريعة إسلامته هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أكا زانشتو أفان عربتي وما تكر رايف أبو جامس هو من يجون وما تكر رايف أبو تسو من جام وما فريها تو أكا سيرا أمنتي إسلامته صيام يجون soomana jechuun waan baatii ramadaanaa dura haraama ta'ee fi waan ramadaana keessatti illee haraama ta'e cufarraa if qabu jaama. Wanni biraa ammas waan halaal godhamee fi waan haraam godhame hundarraahu if qabuudhaatu soomana jaama. Yeroo biraa nyaachuu dhuguu wal qunnamtii saalaa guyyaa keessatti kun hundinuu haraami guyyaa soomana guyyaa keessatti halkanii miti jechuudha hagam furiinitti. Eega soomana hidhatanii nyaataa dhugaatii hatta jaarsaa fi jaartii wal qunnamtiin saalaa ta'e isaaniif yeroo biraa halaali haga soomana magriba irratti hiikkatanii isaaniif haraami hatta wal qunnamtiin saalaa jechuudha. So al-imsaaku anil mufattiraat waan nama fursiisu hunda irraa if qabuudha qaba namni tokko. Gabaabatti if qabuudha ja'ama. waan nama fursiisu hundarraa if qabuudha. Kan akka nyaataa fi dhugaatii wal qunnamtii saalaa wantoota rabbiin soomana dura halaal nu godhee fi soomana keessattillee nurra dhowwe hundarraahu haga yoomirraa ganama salaata azaana fajiriitirraa haga azaana maghribatti jechuudha. Seensa beeyinsa aduutirraa haga seensa aduutti jechuudha. Waliigallee na fakkaata. Kanuma gaa soomana jechuun amma waliigallee min طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فجري لما فارا خوختين إساء صلاة فجرين جزيجي سيجو وقسان راجل كابي هكا أدون سنتوتي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر يا رب سبحانه. دليل ليسا هم يسنف إفبهوتي مال نيات دواجي رب سبحانه وتعالى هم قرتي دكانتي توني إفافي دكانتي دسني باتي هكا نمني قرتي جبري أدي في قراتي تهو أدام بافتشو إفنني إسانيف أدام باسو أفوتي نياتير أقودن دي سيجو جلق أبا فجري صلاة فجري أزانا لما فرّا هم قرتي مغربتي إن شاء الله. صومني وقد فرض الله تعالى في كل ملة صومنا خنا أمتا خنا محمد قفامتي أمة محمد دور خجرورة اللي واجبة رسومني أكسما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أكما والرئيس دور الرتي واجبته صومني والرأ أمة محمد خنا رتلي واجبة قد أميجر رب سبحانه وتعالى. يومي إسلام ما خيستي خن صومني واجبته يوجاني سنغافة مال جتنين واجب من صومنا را هجرة رسول إرّا جنة لما يسيتو إرّا ترجمه هجرة رسول ربي عليه السلام مكة را جم مدينة إيجا قداني بودا وقال مفا خيستي صومني مكة إرّا رسول إيجا مدينة قلبودا جنة لمفا إرّتي واجب من صومنا أرجمتي هايا أما برد أسرت يا دا صومني يوم واجبة هاتي يجاني سنغافة وقال مفا
eega rasuulli makkarraa gara madiinatti godaane eega rasuulli rabbi alayhi salaam makkarraa eega madiinatti godaane hijrarraa waggaa lamaffarratti jechuudha. amma walii gallee soomanni shuruuxni isaa namni soomanuudhaaf waajaa guuttatuudha qaba jenne islaama tahuu ballaguu aqliin isaa fayyaa tahuu imaltaawaa tahuu dhabuudha nama biyya keessa jiraatuu qaba. akkasuma dubartii yoo taate dhiigarraa qulqulluu tahuu qabdi dhiiga eega deesse boodarraa akkasumatti dhiiga ammas kan ji'aa kan laguurraa akkasuma ammas namni tokko fayyaa tahuudha qaba jenne yoo soomanee dhibeedhaaf saaxilamuu hin danda'amne ta'e qofa soomanuu danda'a. haya amma gaa akkasumatti waa takkaatu jira jechuudha. namni tokko soomanni isaa fayyaa tahuudhaaf rabbii biratti soomanni isaa qeebalamuudhaaf waan arkaana jaamu jira utubaa inni guuttatuu qabu. namni tokko mee naa barreessaa utubaan arkaanni soomanaa meeqa? haya mee arkaanni soomanaa meeqa namni beetan barreessaa gaa daddafame namni daddafee deebisaa san argate du'aa'ii ganamaan argata jechuu inshallah. arkaanni soomanaa meeqa mee barreessi gaa akkanoo soomanuu jirta arkaana osoo hin beekneti arkaana beekuu qabda. utubaan soomanaa meeqaa aboon dubbattanii laa hawla walaa quwwata illaa billah. haadha oromiyaa jaha miti sun shuruuxa sun ulaagaa soomanaati. ulaagaan soomanaa jaha shuruuxa sun. amma ka dubbannu arkaana jechuun utubaa wanti soomanii irratti fayyaa ta'u rabbiin soomana keessarraa qeebaluudhaaf waan si barbaachisu jira. utubaan soomanaa takka arkaanni soomanaa meeqa? daddafa haa isiniif hin inshallah. arkaanni soomanaa lama qabadhaa sirritti. arkaanni soomanaa lama tokkoffaa sirritti qabadhu. soomanni hundeen isaa takka immoo soomanni ilmi namaa soomanuudhaaf waan lamaan kana hundeeffatee kanarratti soomanni nama tokko rabbi biratti namarraa qeebalama. waa lama haa arkaanni meeqaan jee? arkaanni lama. utubaan soomanni namni tokko ka fayyaa itti ta'u ka rabbi irraa itti qeebaluun soomanni kee sirri hajaamuun waa lamaan kana guuttatuuni. tokkoffaa siifin hima niyyaa qabaatu. soomana boruunii soomana jettee niyyaa bulfatuu qabda ganama. galgala kana yoo boru amma soomana ta'e fakkeenyaaf halkan jum'ataa niyyaa saniin buluu qabda yoo ganama saftee ka soomantu taate soomana waajibaa. yoo soomana sunnaa ta'e immoo ganamaa hoo niyyattee soomanuu dandeessa galgalaan buluu sin barbaachisu. soomana ji'a ramadaanaa kana galgalarraa fajrii duratti niyyaa hamiltee buluu qabda boruunii soomana rabbiif jecha jechuu sammuu ta'e keessatti himtee onnee ta'e keessatti qalbiidhaan niyyatuu qabda. kuni utubaa tokko kan soomanni kee itti fayyaa ta'urraa rabbi ibaadaa fedhee usirraa qeebaluudhaaf إنما الأعمال بالنيات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين جماس ربي سبحانه وتعالى. ربي نيان تيسان كلون جراتشوك أبدي عباد من فيتيه وسن راك إبلهم جا ربي سبحانه وتعالى. سومنا ربي فين بورو سومنا يتشو نيتوك أبدا حملوك أبدا يتشو قلقلا بورو سومنو في ديمتو سن فجري درات نياب الفتوك أبدا سومنا واجبة ولي قال لي amma ramadaan ni gise sene galgalarraa niyyaa bulfatta fajrii duratti jechuudha boruunii soomaneette. warri gartee halkanuma ramadaana jalqaba duraa sanirraa baatii guutuu siif gahajoos ni jira niyyaa buufatte tokko san. lammaffaa soomanni wanni inni fayyaa ta'uun kalammada waan soomana balleessurraa if qabuudhaan irraa fagaatuudhaan wantoota soomana balleessurraa fagaatuudhaan akka nyaataa fi dhugaatii wal qunnamtii saalaa akkasuma wantoota gartee fajriirraa haga gartee magribatti jechaa fi gochaa fi nyaataa fi dhugaatii fi wantoota wal qunnamtii saalaatii wal qabate irraa fagaatuu qabda. wantoota soomana balleessurraa jechuudha. waa lamaan kana namni guuttatee soomanni isaa fayyaa ta'a. tokko niyyattee niyyaa bulchuu osoo ganaman soomaniin dura. lammaffaa wantoota soomana balleessurraa fagaatuu walii galleensa.
amma gaa wantoota soomana namarraa balleeysanii jira mufsidaatu soomi jaaniin tokko amma lal arkaana baranne shuruuxa ulaagaa soomanaatis baranne miti amma immoo maal baranna maaltu soomana namarraa balleeysa wanni soomana ta'e keessirraa diigaa maali waan jedhu waliin ilaalla jechuudha wanni soomana namarraa diigaa qabxii meeqa seetan qabxii 5 hamma 5ti sirriitti dhaggeeffadha kan dura aljimaa'u namni tokko walqunnamtii saalaa osoo soomana qabu namni taasise soomanni isaa ni bada kaffaartaatu irra jira ammas namni osoo soomana qabu jaartii isaatii waliin takka abbaa manaa isaatii waliin rafe namni sun soomanni isaa badee jira soomanni isaa hin jiru walii galaami akkasuma waan wanni soomana balleessuudhaa if qabuun tokko aljimaa'u jenne walqunnamtii saalaati walqunnamtii saalarraa fagaatuu qaba namni soomana qabu takka lammaffaa qaama saalaa qaqqabatuudhaan bishaan ifirraa baasuu fedhii ifitti kaasanii badii adda addaa dalaguudhaan qaama saalaatirraa bishaan ifirraa baasulleen soomana cabsa naam beekaa jechuun iyyatte yoo dogoggoraan ta'e sunumaatii miti shaala irraanfataan yoo ta'e sadaffaan wanni soomana balleessaa nyaataa fi dhugaatii osoo beeytu irraanfataan osoo hin taane namni osoo beeku soomana qabaachuu isaa osoo beeku nyaachuun soomana cabsaa osoo beeku namni nyaatee dhuge soomanni isaa irraa bada kafaluu qaba soomana sana walii galaami afureessaan yaani amma danda'ametti kunilleen khilaafa qaba dhiiga guddaa ifirraa baasuu dhabuudha garuu gaa warri khoobaan namarraa hin balleessu jaani laakiin immoo dhiiga gurguddaa ifirraa eegaa isin haa dhiiga ifirraa baastanii dhukkubaaf isin saaxiluu danda'u soomana isin fursiisuu danda'u irraa eegaa shaneessaan beekaa if haqqisiisu haqee jennaan osoo soomana qabdu beekaa haqee ifitti fiduun harka quba if keessee laagaa keessa takka waan si haqqisiisu afuunfachuun takka beekaa waan si haqqisiisu urgeeffachuudhaan nyaachuudhaan beekaa jechuu beekaa namni if haqqisiise soomanni isaa badee jira soomana haaraan guyyaa biraa kafaluu qaba walii galaami so wantoonni soomana balleessan wantoota akkanaa faadha jechuudha eating or drinking intentionally jennaan vomiting akkasumatti haydii fi dubartiin takka dhiiga eega deessee booda irraa bahusan qabaachuu dhabu yoo dhiigni sun itti jiraate soomanni isini caba dubartiin takka dhiigni laguu yoo itti dhufe soomanni isini caba so waa jahan dubbadhe tokko nyaataa fi dhugaatitu soomana fursiisa lammaffaa beekaa if haqqisiisutu soomana fursiisa sadaffaa dubartiin takka dhiigni xurii laguu yoo itti dhufe takka immoo dhiiga eega deessee booda itti dhufuusan yoo itti argame soomanni isini caba afureessaan walqunnamtii saalaa osoo soomana qaban taasisuun soomana cabsa shaneessaan beekaa qaama saalaa ofiitirraa bishaan fedhiidhaan ifirraa baasuun soomana cabsa shaneessaan jaheessaan yaani maali jenne dhiiga takkaammoo yaani rakkoo adda addaa waan dhiiga gurguddaa beekaa ifirraa baasuunis hin barbaachisu yoo dhibeedhaaf taatee barbaachisaa ta'e malee suni kunilleen khilaafa qabaati shanan kana qabadhu nyaataa fi dhugaatii beekaa nyaachuun soomana cabsa beekaa fi haqqisiisuun soomana cabsa dhiigni laguu dubartitti dhufu takka dhiigni yeroo isiin deessee booda itti argamu soomana cabsa
afreessaan wal qunnamtii saalaati. Shaneessaan akkasumatti fedhiidhaan badii adda addaa dalaguun harkaan bishaan ifirraa baasu kun hundinuu waan soomana cabsaati. Ramadaan mubaarak jechuutu irra bareeda. Ramadaan kariim jechuudha inshallah. Walii galleemi I think soomanni eenyu irratti waajibaa miti waan jedhu dubannee jirra. Nama dhukkubsataa ta'ee fi nama musaafira karaa deemu dubartii garaa qabdu ta dahuudhaaf deemtu yoo soomanuun dhibee itti fidu ta'e soomanuu dhabudha. Dubartiin yoo garaa qabaatte yoo namni tokko imalarra jiraate yoo namni tokko dhukkubsataa ta'e soomanii irratti wajjaboo booda kafalan inshallah biidhnillaahi tabaaraka wa ta'ala. Warri immoo fidyaa kafaluu qabu hoo nama guyyarraa miskiina tokko nyaachisuu qabu ha umrii isaa soomanuu hin dandeenye sun akka manguddoo xorotaa baatee ta waggaa 80-90 ol soomanuudhaaf fayyaa isiitiif hin dandeenye jechuudha. Kaan lammaffaa nama umrii isaa guutuu dhukkubarraa fayyuu hin dandeenye jarri lamaan kun maal godha guyyaa soomanuu hin dandeenye san 30 lakkaawee guyyarraa nama tokko miskiina tokko nyaachisuu qaba. Nyaata isaaf ga'u isa qobsu tokko jechuudha inshallah. Haadha hagasuma inshallah wanni soomanaa gaa wanni isin barbaachisu qabxiilee dubbanne kana. Duraan dursee soomanuudhaaf jiinii argamuu qaba. Arginee ji'a ramadaana tahuu baatiin bahuu qabdi. Yoo 29 irratti nu baate 29 Sha'baan fixnee tokko jennee guyyaatti aanu soomanuu qabna. Yoo moo duumessa tahee aduun maali baatiin argamuu dadhabamte guyyaa 30 Sha'baan irraa baatii guuttannee ramadaana takka jennee jalqabna jechuudha. Amma maal baranne soomanuudhaaf ulaagaalee guuttachuu shuruuxu sihhati siyaam soomanni keenya rabbii biratti nurratti nuuf qeebalamee nurratti waajiba tahuudhaaf waajaha qabaachuu qabna. Islaamummaa akkasumatti ballaguu daa'ima ta'uun qabdu jechuudha. Daa'immarraa at least amata 14-15 jidduu sirratti wajjabuudhaaf dirqama sirratti ta'uudhaaf. San duratti soomanuu yoo daa'imni yoo soomanii danda'e ajiritti qaba. Garuu yoom irratti wajjaba jennaan haga 14-15 haga ballaguu. San duratti yoo ballagees itti wajjaba yoo dandeettiitti qabaate daa'imummarraa yoo dhibee adda addaaf hin saaxilamne. Sadaffaan maraataa ta'uu dhabuudha. Aqliin isaa fayyaa ta'uu qabudha. Shaneessaan namni kuni fayyumaahu qabaachuu qabaa jechuudha. Yoo dhibeedhaaf kan saaxilamu taate huggusan irratti wajjaba. Shaneessaan musaafira ta'uu dhabuudha. Imaltaawaa ta'uudha. Biyya keessa jiraatuu qaba namni tokko soomanni irra wajjabuudhaaf. Jaheessaan dubartiin takka dhiiga xurii laguurraa qulqullaa'uu qabdi. Akkasumatti dhiiga eega deessee booda namatti dhufuurraa dubartiin takka qulqullaa'uu qabdi. Kuni shuruuxu sihhati siyaam ulaagaalee waajibummaa soomanni tokko namarratti gartee itti dirqama tahuun sani. Arkaanaa jira utubaan soomanaa maal yoo sin jaan lama. Tokko niyyaa bulfatuudha. Ramadaana kana soomanuudhaafati fajrii dura niyyaa hamiltee boruuniin soomana jettee qalbii keessa niyyatuudha afaan hin dubbatuun qabdu. Ganama fajrii salaata fajrii duratti soomana boruuniin soomana jettee niyyaa bulfatuu qabda. Galgala san jechuudha. Yoo ji'a ramadaanaa jalqabarraa bulfattees warri ja'uun jira garuu irra caalaan Rasuulli Rabbi alayhi sallam namni soomana boruuniin soomana je'ee niyyaadhaan hin buliin soomanni isaa hin jiru jee Rasuulli sallallahu alayhi wasallam. Lamaffaan wantoota soomana balleessanirraa fagaatu. Walqunnamtii saalaa guyyaa ramadaana guyyaa keessa fajri ragaa magribatti dhoowwaa. Walii haa gallu. Kuni akkasuma nyaataa fi dhugaatirraa fagaatu jechaa fi gocha amantii keessaa si baasanis kan gartee dilii gurguddoo ta'e ka soomana sirraa irrisanirraa hunda fagaatu qabda. Kana lamaan warkaanni namni waan kana soomanni kee siif qeebalamuudhaaf waa lamaan kana guutuu qaba. Niyyaa hamiltee rafuu boruuniin soomana jettee kaan immoo waan soomana cabsurraa fagaatu waliigalee na fakkaata. Haaya sadaffaa wanni barannee maaltu soomana namarraa balleessa. Wanti soomana namarraa cabsu balleessu waa 5 jenne. Tokko walqunnamtii saalaa fajriirraa haga magribaa jidduutti taasisuun soomana sirraa cabsa. Kaffaartaati kafaluu qabdutu jira. Namni osoo fayyaa qabu osoo beeku soomana osoo qabu jaartii wajjin walqunnamtii saalaa godhe maal godhuu qaba jenne nama tokko bilisoomsuu qaba jee Rasuul sallallahu alaihi wasallam. Gabra tokko bilisoomsuu qaba. Yoo gabra bilisoomsuu hin qabaanne
guyyaa bultii 60 walitti qabee soomanuu qaba. Yoo guyyaa bultii 60 addaan osoo hin dhaabin soomanuu hin dandeenye miskiina 60 nyaachisuu qaba. Yoo miskiina 60 nyaachisuu hin dandeenye gaa ni sadaqata yoo intaan gaa isattuu sadaqata miskiina yoo ta'e jechuun ni adabbiin isaa san. Haya wanni soomana cabsaa tokko nyaataa fi dhugaatii lammaffaan. Beekaa nyaatuu fi dhuguu. Sadaffaan beekaa ifa qisiisuu. Afureessaan walii haa gallu. Wanni soomana fursiisaa maali jennee yoo gaafanne beekaa fedhiidhaan qaama saalaatirraa bishaan ifirraa baasu. هذا هو وجزاكم الله خير الجزاء وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله. اما بكم سرتي سومنو دندي سنجيتين امنا فيديو كون يوسين فايده وبليان خيساني في اللي قوددا نجينا جرارا والسلام عليكم ورحمه الله.